Loltoonni Islaamaa magaalaa Sooriyaa guutummaan guututti to'atan. Loltoonni Islaamaa kun magaalaa Sooriyaa gurguddoo egaa to'atanii booda mootummaan biyyattii baqatee bahiraa jechuuf gabaafamaa jira. Mootummaan biyya Sooriyaa waggoota dheeraaf bulchaa ture baqatee Sooriyaa keessaa bahira jechuus gabaasaa jiru. Loltoonni Islaamaa kunis eega mootummaan biyyattii baqatanii bahanii ibsa baasaniin abbaan irrichaa Al-Saad baqataniiru jedhan Sooriyaan bilisa baateetti jedhan. Loltoonni kun finciltoota Sooriyaa biyyattii bilisa baateetti jedhan jechuunis barreessaa jiru. Miidiyaaleen garaagaraa waggoota dheeraaf Sooriyaa ka bulchaa turan abbaa hirree jechuun kan ibsan Baashaa Al-Saad baqataniirullee himan. Kunis xumura bara dukkanaa fi jalqabbii haaraa jedhan mormitoonni musliimaa kun miidiyaa xaagubbaattis barreessan. Bulchiisni Al-Saad walakkaa jaarraa tokkoof tureen uummanni biyyaa baqatee fi hidhamee biyyatti deebi'uu danda'a jechuunis loltoonni musliimaa guyyaa har'aa biyyattii to'atan ibsan. Pirezidaantiin Al-Saad dura abbaa isaanii Sooriyaa waggoota dheeraaf bulchaniiru. Sooriyaa haaraa kan hunduu nagaa fi haqa keessa jiraatu taati jedhan loltoonni musliimaa kun dabaluunis. Hidhattoonni Islaamaa Hayaat Al-Xaahir Al-Shaam bara 2022 keessa maqaa biraatiin akka garee kallattiidhaan Al-Qaayidaa waliin hidhata qabutti hundeeffaman. Hoogganaan garee Islaamaa Abu Bakr Al-Bagdaadiin hundeeffame garicha isaa keessatti hidhateera. Gareewwan pirezidaantii Al-Saad irratti lola geggeessan keessaa bu'a qabeessaa fi lubbuu namaa galaafatan keessaa tokko kan ta'e ilaalamaa ture jedhan. Loltoonni Islaamaa kun guyyaa har'aa Damasaqoon magaalaa guddittii Sooriyaa guutummaan guututti eeggaa to'atanii booda ibsoota garaagaraa baasaa jiru. Hoogganaan mormituu Sooriyaa Hadil Al-Bahar bulchiinsi Bashir Al-Saad kufuun barri dukkanaa seenaa Sooriyaa keessa ture darbuu isaa agarsiisa jechuunis dubbatan. Sooriyaan waggoota dheeraa fi lammiilee ishee hidhaaf dararaa kan turte musliimonni deebisanii qabachuus gabaasaa jiru. Musliimonni deebisanii qaban mootummaan aangoorra ture musliimota biyya kanaas ta'e hidhaaf dararaa biyyaa baasuu keessatti fuulleffateeraa jedhan. Mootummaan kun dukkana biyya kanatti haguugaa ture garuu dukkanni biyya Sooriyaa irraa ka'eeraa jedhan. Lammiileen Sooriyaa dirree idil addunyaa irra kafaca'an rakkoo lolaaf nageenya dhabuu biyyattii irraan kaka'e amma loltoonni Islaamaa maal godhuu kan jedhaman hundinuu gurratti qabee eegaa jira. Miidiyaan keenyas ka jala bu'ee hordofu ta'a.